بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد خوجمتوتا جالتمتوتا ردبتوتا في من خيسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرانتن كلنا أرسلتا مقالة شاشة مني خيسة أرقمنا كن خيسة أرقم بيرو كيبورد ملتيميديا برودكشن منشدة كينيا قال في قاري منشد عبد الناصر والجين خان أرقمنتا أكا warreen morraa asitti kan argamedha. Sumayyootaaf bilaalonni keenya dachee irratti yeroo nashiidaa garagaraa isin dhiyeessitan proogiraama adda addaa irratti isin jaalatan hedduus akka sagalee keessan dhageeffatan garuu hireen jireenyaa kan biyyaa baase hedduun ni jira. Karaa immoo irratti waan barataniif isaan sun dhufanii karaa immoo kanaan hamilee maanutti hin goone jechuudhaan komii dhiyeeffachaa jira. Nulleen achirraa imallee dhufuudhaan hirama keessanitti argamnee jira. Hawaasa kanarratti salaamadhaatii gaafii fi deebii سنتي ليجنوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أكم نجاجرتو فيا الحمد لله عني سني في شراء سني سبعنا في شراء تاني ولمان أمري ديرتو أمري بركة أمري خيري ربين ولين هاجرات سوسين جدا أقسمان أمو بوليسك يعني سبعة والقري سانجدا جمك يدي بسيجرا. أيها خنرتي أرقم يروح الدور أفتوستين كينيا خراتورا أبي إيمورا Quraanni diina Islaam achirraan kan baratamudha. Kanaaf karaa tooraappii kanarratti isin aartii Islaamummaa keessaa warra qooda guddaa fudhatedha. Aartii keessan lachii qofa irratti osoo hin taane karaa onlaayinaa kanarratti ol baasuu irratti kaayyoo ni qabdan moo hin qabdan kan jedhu isin geessa. Shukran jazakallahu khair. Gaafii aan barbaadu na gaafate. Baay'izawee asin dura nashiidota hedduu gara aappii yuutuubii fi tiiktaakii irratti nashiidota hedduu isaa hojjedhee gadhiisaa ture. Akkasuma ammoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa deemuudhaan hattaan haga federaalaa haga Finfinnee deemuudhaan nashiidota hedduu isaa hojjedhee hawaasa kootiif kan dabarsee jiru ta'a. Akkasuma ammoo nashiidota dhaabbilee gurguddaa dhaabbilee nashiidota akka baankiidhaa baankii Islaamaas ta'e kaawwanis hundumaafiyyuu baankilee harka caaluuf hojjedheen jira. Sanirra darbee ammoo dhaabbattoota garaagaraa hoteelota gurguddaa manneen barnootaa hundaaf hojjedhee jira. Haa ta'u garuu sana cinatti aappii imootiifis markazoota onlaayinii warra qaraasaniif nashiidota hedduun isaa gara 30 haga 40 jidduu gahan sagalee kootiin walaloo kootiin barreessee gama saniinis haga wahii isinitti dabalamee jira guutuus ta'uu baatu. Kanaaf inshaallah gara fuulduratti an isin wajjin hojjechuudhaaf qophiidha. Isinis ammoo hojjechiisuudhaaf gaafa qophii taatan inshaallah ani qophiidha jechuun barbaada. Abshiroo mata karoon qabu. Dura xiqqaan bira jiraatanis ammanullee guutuudhaan akkatti siintan isin gochuudha. Koppii keenya xumurree jirra. Isin mootu bismillah jettanii qalamaaf daftara warra onlaayinaa kophaatti akka dhiyeessitan. Asumaan isin gaafanna. Egaa kan inshaallah ustaazonni hedduun munashidoonni hedduun karaa onlaayinaa kana ni jiran. Sagaleen teessan dachee irratti hedduu takka nu hawwachaa turte. Sagalee teessan san gubbaa irratti ol baasnu malee jenne sumayyotaaf bilaalonni koomentii kennaa jiraniin as dhufne. Egaa nulleen sagalee teessan san akka ol baatu hawwii guddaa waan qabnu. Kabajumaan sumayyoon kennas bilaalonni kennas akka isin simatan. Kan isin affeeru ta'a. Inshaallah akkamtaadhaan jira. Markazoota 30 ol akkasuma barattoota miiliyoona 1 hedduudhaan lakkaa'amantu achirratti argamu. Kanarratti immoo wanni isin gaafamu takkatti nashiida ajaa'ibaa. Nashiidaa kilippii beekattee ulaagaa hundaan viidiyoodhaan dalagamte. Yuutuubaan achirraa daawwatamtu. Barattoonni keenya waan gizee tokko sammuu firii ittiin godhan. Nashiidaa akkasii qopheessuu irratti yaani keessan maal fakkaata? Inshaallah gama gaafii kanatti sun deebiin dura asumaan guyyaa har'aa irraa jalqabee ani akka kootti asiin dura dhaabbattoota garaagaraa waliin yuutuuboota homaa wajjin hojjetaa ture. Har'a garuu inshaallah egaa obboleessa kiyya kanaan wal arginiin booda wantoota hedduu wajjin mari'annee inshaallah gama aappii imoodhaa seenee isin faana dalaguudhaaf guutumatti ani qophiidha. Kanaaf inshaallah yeroo kamiyyuu nashiidota barbaadan kan markazaas ta'ee kan eebbaas ta'ee kan aruuzaa bifa barbaadan bifa isin hawwatuu fi yeroo hundaafuu dhageettiidhaaf akka malutti inshaallah an isiniif dalaguudhaaf qophiidha. Gara
gara gaafii kennatti yoo deebine immoo nashidaa kilipii inshaallah kan dhuunfaa kooti namoonni hedduu isaanii maaliif hin dalagne maaliif gara aappii immoo kanatti dhuftee eebban taasisne waan jedhu gaafii naaf dhiyeessaa turanii haa ta'u garuu dalagaa garaagaraatiin barnootaan biizii ta'ee naaf mijannee ture. Amma garuu inshaallah yeroo gabaabaa keessatti nashidaa bareedduu kan kilipiin isaas bareedu sumayyootaa fi bilaalota irraa yaada keessan fudhadhee mata duree isin irratti hojjedhu naan jettan inshaallah an dalaguudhaaf qophiidha. Kanaaf guyyaa eebbaas eebbi sunis akkam akka fakkaatu eenyufaa akka irratti argamanis wajjumaan kan mareennu ta'a guyyaa sanin rabbiin ittiin nu haa ga'u jedhaan. Hayya maashaallah nuti qophii eebba keessanii bareechifnee haala gaariin an ulamaa'ii gurguddaa kan hawaasni hedduun jala yaa'u achirratti affeeruudhaan sumayyootaa fi ilaalota keenya mana hunda keessaa walitti qabne markazoota hundarra akka achirratti dhufan kabajaaf jaalalaan isaan gaafanna isin simanna simu inshaallah rabbiin ittiin nu haa ga'u jenna. Egaa kallatti maa gara gaafii itti aantutti deemna. Waa'ee dhimmaa ustaazota ilmoorraan barsiisanii ustaazota hedduutu jira. Ilmoorraan kun huruufa qur'aana أكسماس أصول الثلاثة وبلوغ المرام ورياض الصالحين تجريد الصريح إلى تفسير وكذلك النحو والصرف كان هنداتو كرامة. نعم إيه أستاذتها خنا إلى الكسن كبدا خير كن خيرتك مجدة وانجي أمرت يادنا بايزوي yaadni kun yaada sirriitti gadi fageenyaan irratti dubbatamu qabudha. Yaada barbaachisaa nagaafate an akka dhuunfaa kootti asiin dura karaalee aappii tiktaakiitiin akkasuma immoo sooshaal miidiyaa tiwuteroota garaagaraatiin waa'ee imoo kana yeroo dubbatamu dhagahan ture gaafa sana waata homaallee hin dubbanne homaallee hin jenne haa ta'u garuu baay'ee ajandaa guddaa ta'e akka biyyattiitti maqaan ustaazalee yeroo xuraa'aa ture ni agara. Haa ta'u garuu an akka yaada kootti sila daandiin isaan irra jiran kun daandii isa sirrii maaliifi even amma wanti beekamu qabu guddaan tokko jira aappiiwwan addunyaa kana keessatti argaman hunda isaa namni oomishee fidu harki caalu parsentii caalu warroota ayhoodota yookaan ammoo warra faranjii kanatu fida. Gaafa aappii kana fidan ammoo khayri ittiin dalaguuf osoo hin taane ummata islaamaa ittiin jallisuu fi haraamota garaagaraa ittiin dalaguudhaaf aappii kana fidan. Erga kuni ka ta'e immoo ummanni islaamaa dargaggeessi islaamaa shabaabni islaamaa beekaa fi hayyoonni islaamaa aappii silaa jirri ittiin nu xamaddee kolonii ofii jala nu galchiteetiin akka nuti islaamummaa dalagnee haraamatti bobbaanuuf aappii nu oomishan sana dargaggeessi keenya ammoo beekaa fi hayyuun islaamaa gara qur'aanatti jijjiiranii waan kana qaraasisuu isaaniitu wallahi silaa akka kooti galata guddaa kan isaaniif galchuu qabudha. Maaliif silaa har'a qur'aanni onlaayinii sanirra hin jiraatiniiti ijoolleen kun har'a guruppii kolfaa keessa guruppii arrabaa keessa guruppii tapha garagaraa fasaada garagaraa keessatti ta'an silaa namni aappii fayyadamuu hin dhiisu. Waan hin dhiisneef silaa addunyaa biraa keessa jiran jechuudha. Har'a ammoo ustaazonni akkanatti qabanii akka isaan gara sochoon guyyaa guutuu akka isaan qur'aana irra turan isaan taasisanii ilaalchi an isaaniif qabu ilaalcha gaariidha. Maaliifi ifaajee diin keessaa qabanii xiqqaatu harfi qur'aana rabbii isaan qaraa'isanii hadiisa rasuulaa itti himanii kitaabilee amantiidhaan wal qabatu hedduu isaa waan shabaabban keenya barsiisaa jiraniif warra akkanaan aappii imoo garagaraa irratti fasaaduu isaan wayya waan ta'eef guutumatti wanti walitti fudhamu namni maqaa isin balleessuus danda'a baay'izawee asumaan jajjabaadhaa karaa sirrii jira jirtanii imalli kun itti fufuu qabaa aappii silaa jirri ittiin nu xamaduuf dhufte kana nuti deebisnee isaaniin xamaduu qabnaa isiniin jedhaa imalli keessan itti hafuufu. Hayya maasha Allah jazakumullahu khairan ahsanal jazaa ustaazonni immoo akkuma agartan hedduu takka kan jajjabeessanii khayrii irra jirtanii fuudhan deebinaa jecha namaatii fi gocha namaa ilaaltanii irraan deebinaa jechuu jirtan. Hayya jazaan keessan jannata haa taatu isin jenna. Mee nashiidota kan dura baastan keessaa nashiidaaniin akkaan jaaladhu takka yoo jija namaa ta'a. Ni ta'a. Ati si eegala garuu situ eegala. Anaatu eegala. Shirama takka. Ayyee. Nashiidaa san ana baasu tureyyuu. Okay si baasu ture. Hayyita. Nashiidaa jama'aan islaamii wajji baastan barii tokkoffaa. Oh masha Allah. Tokkummaan keenya yoomiif samaa hanga yoomii jibbaan faarfamaa sabab bifaan gargar hin baanu muslimni guutuun obboluma humni guddaan irreen hin cabne kan filannoo biraas hin qabne
gamtoomaadha daandiin jireenyaa kan utubaan saakuu hin cabne. Masya Allah, Masya Allah. Admani keyyata keessanitti fufuu feetanii wanti wasin dhorkaa dhawaa waa hin keessan isin jedhe. Ayyee. Inshallah qophiin guyyaa duraatiif imalaara irraa magaalaa Shaashmannee keessatti dhimma imorra taasisne kana fakkaata. Inshallah nulleen qophii keenya irratti isin simachuudhaaf qophiidha. Isin abdiidhaan hutannoodhaan gara duraatti akka nu deemtan asumaan isin gaafanna. Egaa hawaasa keenya kanaan dhaamsa kan isin tolu dhaamsa isaaniif dhaamu barbaadan sumayyootaaf bilaalota naaf dhaama qophii keenya kan goolamu ta'a. Egaa sumayyootaa fi bilaalonni warri aappii Imo irra jirtan hundi keessaniyyuu dhaamsa takka isiniif qaba. Dhaamsi ani isiniif qabu sun warri shamaraas warri dhiiraas ijoolleen Oromoodha akkasuma immoo ijoolleen saba biraatis kan jireenya keessan fooyyeffachuudhaaf biyya kanaa baatanii ardiilee Awurooppaa ardiilee Arabaa garaagaraa keessa jirtan hundumti keessaniyyuu waan isin biyyaa baataniif sana Rabbiin isiniif haamil keessu jecha gamanumaan Qur'aana Rabbii qara'aa jirtanii keessumattuu ijoolleen warri sumayyootaa sirriitti Qur'aana Rabbii qara'uu jirtanii kanaaf jajjabaadhaa duniyaas asiin dalagataa Qur'aanas asiin qara'aa akhiraa fi duniyaa lachuu walitti qabatanii jirtanii imalli keessan gara duubaa hin laalinaa Qur'aana keessan sirriitti jabaadhaa qara'aa hordofaa gaafa biyya Arabaa sanirraa gara biyya keessanii galtanii Qur'aanas duniyaas lachuu qabatanii gara maatii keessanii galuu qabdanii isiniin jedha ustaaza keessanis kabajaa barnoota keessanis xiyyeeffannoodhaan baradhaa isiniin jedha Rabbiin waan biyyaa baataniif isin haamil keessu anaaf isinillee Rabbiin jannatatti wal nu agarsiisu isiniin jedha sun hunda keessanii yoo Rabbi keessa kiyyaaf jedhaan isin jaaladha asumaan السلام عليكم يا أمة خنيا كم فقوس كان ديهو ستاتا جرينيان ولينها ملكي سقا ربين كينيا ربين نفتلشو اتقال كينيا أكاديم نفانا إرقام ربي كينيا نمني ملكاه فدو دعا في جرينيان كبچو دا چمسي كارا نبي كينيا deddeebine ergaa waliin geenya akka rabbii keenyaan itaanu salaama natamannaa liqaa'aka bisalaama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii kana gaggeessuun keessi wajjin ture Musaa Muhammad jechuudha. Kan beekamu akkasuma munshida keenya Abdul Nasir Hashim wajjin ta'uudhaan biiroo kee gurmaatti miidiyaa production keessatti isin qopheessuuf kutaa lama fa'aa waliin dabina. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.